diyaaspooraan dhufu ijoollee biyya Arabaatirraa yaada fuuna qo'a. Ijoolleen biyya haala mijeessaa ijoollee biyya dhiifama Arabaatu iluun biyya keessaa baafna. Rakkoo qabu. Haali Dr. akkam Asli dhiifama iluu bilbila iluun dhufaa jira. tokko suura isin garsiisa. Abdillee isinii haasofsiisa. Amma kuni naayii fi ka argaa jirtan kun fuula isaa argitanii ka argaa jirtan kun kuni naayii fi onnoo wayinaa dhabaa gaayis. Kuni fuula naayii fi fuula naayii fi amma ka argaa jirtan kuni mucaan isaa duraan maal akka ture hundi Ziizoon keessanuu dhufee asli dhiifama. Ziizoo larkistuu. Thank you dhiifama. okay. Qoy kaameraa balleessanaa dhabuun mala. Balleessan agas. Koomentii jalatti hin qoosina. Anama akkaawuntii na adabaafi malee isin agarsiisa waa hundaa. Kun amma fuula naayif. Naayifiin guyyaa lama ta'e dura suuraa isaa hin qabdanii. Kuni suuraa kaleessati. Yeroo inni akka carraa irribaa ka'u abdiin irribaa ka'u. Aboo isaan cufataman naatachi tiktookii na adaba. Warra koomentii jalatti soba minaamin jettaniif. Abdii maaluma akkanaan si ga'ee rabbii jedhii maaliif waan akkanaa gootaa jennaani yeroo waan irribaa ka'u mucayyoon guddisa bira kennadhee naayifii ka'een dhukkubanaan jette gizee aan dhaqu mucaa fuula akka jiru madaa shifiina ho'itti ba'ee haakima geessu sumuu tokko harkaan qabu mucaan kiyya osoo aan argu waan yaalaa mana yaalatiin geessu dhabeen harkatti dhukkubsatee duurra of ajjeesuu na hooyye jedhee filadhee naan jedhe nama fakkeenyaaf waan abdiraa dhagaye keessaa tokko kana jechuudha. Isinii galee namni waan fedhe yoo ta'e lubbuu ofii irratti firaankiin godhu isinii galee ilmoo qabdan ganaan dhaluuf deemtan obboleessa qabdan obboleettii qabdan piliis hin qoosinaa jechuudhumaa fedha warri koomentii kun hin qoosinaa. Namni akka hin taanetti wal hubatee rabbillee walitti dhufa. Abdii jibbuu dandeetta. Yoo fedhe ajjeesuuf barbaaduu dandeetta. Laakiin wanni inni kana godhe rakkinna wallaalee miti rakkachuu tana dura dhabee miti. Ilmoon isaa rakkatee waan ittiin ilmoo isaa rakkoo baasu waan dhabeef tokkoffaa irratti jechuudha. Isin galee piliis dhiisaa waan keessan beeyne irraan haasa'inaa. An koomentii illee cufu isiniif rabbii walitti dhufa waan ta'eef. Isin galee yoo sammuu qabaattan bakka ragaa isin garsiiseera. Isin galee waan kaka'umsa waan kanaaf godhee isin galee soo gaarii miti. Gaarii miti jechuudhumaa fi ziizoo weelkam. Isin galee. Yaa dhugaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka evidensiitti waalaikum salaam wanni abdii waan kanaaf kakaasee evidensiitti wanni ani irraa arge tokko kana jechuudha. Kaan yoo barbaachisa kun illee as keessa jira. Gaafachuu dandeenya. Fayyeera hariyyummaarree haa qabaatu malee wanni biraa wanni akka evidensiitti an akka asliitti irraa arge kana. Waan waa tokko godhuuf dandeettu gargaari dadhabdu dhiisi. Koomentii badaa barreessin ni dabra rakkoon si galee gaarii miti jechuudhumaaf. Waalaikum salaam ziizoo. Emoojii boo'ichaallee hin katabinaa. Hin katabinaa. Emoojii boo'ichaa tiktookii kiyya homaan godhu walumaan arrabsinaa koomentii netti waan hin taane barreessinaa malee. Yoo feetan sagalee yoo isin jiraate rikoordii qaba booya rakkoon qabu wana jalatti. Okay. Ziizoo obboleessa keenya abdii finnee dhufne namni keenya akkuma waliin beeynu yeroo waa gala miira keessa galaa eegatii wal dagata. Homa sanii fi amma abdillee qaaman uummanni hedduu waan miidiyaa irratti beekuuf innillee waan miidiyaa irratti tarkaanfii kana fudhateef affeeruuf dirqamne isin akka warra kaleessa yeroo sanitti dhuftaniititti maalirra jirtanii guruppiin keessa wal ijaarra warri jettan maalirra geettan maalirra jirtan. Okay, akkam jettan fayyaa keessanii. Nuti kalee dubbanne dhimmichi yeroo sanitti wanti raawwatame wanni ta'e dubbicha fudhannee hin qarqaarra jennee kaane sirriidhaa dhugaadhaa. Garuu wanti beekamuu qabu dhimmicha yoo fudhatanii haadhuma fuudhii haadhuma dhalii haadhuma fuudhii haadhuma rima haadhuma ilmee dhaliin jedhanii galee nama garaagaraa naagala. Kanaafuu nuti kaleessa nama muraasaan wama kanarra bullee mari'achaa turre
hin callifne ganama kanallee hin mari'anne duuba marii sanirra jirraatti qarqaarsa irratti rakkoon qabnu ammallee mucaan kaleessa yaasiniin wanni jennelleen keessaan nun dubbifne amma mallaqnummaan sunuu ka mallaqaa dhiban qabu Oromoon hin qarqaara namoonni nuti garee keessatti illee galchaa jiru namoota qarqaaruu danda'anii hin jiran namoota hedduu asii qabna kanaafuu namni hin qarqaaraa garuu wanni ani takka dhaamu birriinoo amma argamte amma barara abdiin la amma bararuumi amma bararu dubbiin tun dubbii jarjaraa yoo taate beeta gaarii hin taatu dubbii jarjaraa son ta'ini nu bira amma achi teettanii laayifii Ameerikaa beekuu dandeettan shop namni waqta wiikindii kana garagara deema laawundarii deemaa shaappingii garagaraa godhata namni waliin argu sii galee guyyaa wanni kana sandee kana kanaafuu akkam goona waan jedhullee lafa kaahannee murtiitti taruufillee namoota dubbisuu qabnu dubbisnee jirra gareellee ijaarraa jirra nama dabalachaa jirra namoonni nu dabalu nama as jiru qofaa miti nama garagaraatti ka dabalamaa jiru kanaafuu waan kana eegaa hin qarqaarra jenne takka haalli sponsoritti argamu in argaa qofa osoo hin ta'in sii galee mi'aasliyaati waa takka in argaa osoo hin ta'in haalli itti argamu akkam jennee odeeffannee amma yeroo sanii 8,000 jedhee asin dubbate malee achi as odeeffannoo nu fudhanne jaalalloolleen kun hin jira odeeffannoo nu argan 15,000 jedhanii 18,000 jedha kuuwwan sii galee kanaafuu information illee sanillee guuraa jirra waa'ee mallaqaallee ittiin jarjarre garuu wanni yoo ka isan sponsora harkaa qabdanii Abdii Muktaar ka amma bararuu taate birri 8,000 anuun mataan kiyya baankii liqeeffadhee hin ergaaf dogore rakkoo hin qabu garuu wanni haala mijatee karaa haa qabatuuti karaa qabatee ka deemin duubatti wanni qarqaarsa haga dandeenyu waliin buufne hawaasa kanatti wanni jenne hawaasi kun waan nama guddaallee barbaachisuu miti namni North America jiru kun namoota muraasa dubbisnee mijeefaa haroofaa xaliileefaa namoota muraasa dubbifnee 200 ta'e 500 nuti walitti qabnee erguu dandeenya garuu wanti ta'uu qabu wanni maraa tasgabbiiniif haala mijeessinee akkasitti deemuu qabna malee amma ajandaa kana dubbii kana kalee dhageenye amma mallaqa yoo argine as dhisiin jenne maal godhuu dandeettani san no mallaqa fi amma maaltu jira beektaa wanni nu jechuu barbaanne tokkoffaa oma kana iyyuu akka hin dagatamne itti dhimmamamee akka itti yaadamu yoo danda'ame namootuma muraasan dhugaadha 8,000 10 illee waluma bira I think ijoolleen hiriyoota kennaa tanarra 8,000 deemanii 10 illee hin jira namni warra waa beeka ispoonsarri yoo danda'ame bilaashitti illee homa danda'amu kun yoo namni rabbi nama laaffisee namni tokkoof namaa qabe jechuu sii galee garuu homa kana yoo namni uf qabe amma bakkeena birriin 8,000 haa ta'u 10 haa ta'u birrii kana keessa mootummaan doolaara yoo dogoggoruu baate doolaara 250 500 qofa murata kun hin deebi'aayu tamallaash numi hono baatiin tamallaash ta'aayu bar tamallaash dabar waan kana namni akka liqiitittillee qabsiisee fi waan gilee dhaqe suutan gaafa inni dhaqe deebi'uudhayu si galee kanaafi dilasii miti jechuu yoo itti yaadame yaannummaan kunuu akkamii wayi lafatti hafaa maalirra jirtanii itti yaadamaa fi jira san biraan immoo ammallee abbaan rabbii laaffisee fi mucaan kun abbaa ilmootii dalagaa hin qabu ilmoon kophaa guddisaa jira jalallee dhukkubsataa jira porofaayilii suuraa isin agarsiisee ture homa kanallee xiqqashoo abbaan rabbi laaffisee $50 dhibbaaf yoo agasillee waan aannanii darbeefillee homa jedhu kaa rakkoon beeki rakkotu lubbuu fitatti na murteessa rakkoon bakka hin taane nama dhaabdi beektaa diidoo kennisa dhugaa rabbi anamma hiriyaa kiyyaaf waan akkanaa jedhee himachuu akka ofii kiyyaatitti saalfadha hin qaanfadhaayu malee rakkoon bakka hin taane nama dhaabdi wallaahi isini galee kanaaf rakkoo amma mucaan kun dhugaa rakkoo hamaa keessa jira wallaahi akka kadhee isinitti hima isini galee abbaan fedhe haa qoosuyyuu abbaan fedhe waan fedhe haa jedhuyyuu namni lubbuu fi qofaanuu yoo waan nyaatee bulu hin qabne yoo beelee sa'a tokko waan sa'aatii ganama faxaraa shawwadee qadaa faxara iraatitti hin deebine miqiqqoo dhayaa beekaa si galee inni kun ilmoo guddisaa kiraa mana qaba ilmoon kun ati dhabde hin beeytu
Sigalee akka yookaan yuutuubii dalagataa hin jiru akkuma keenya taaptaabii kanaa iyyuu hin jiru dalagaa hin qabu haadha manaatiin akka duranii waliigaltee qabaatanii dalagdee ittiin fiddu biyya kanatti biyya baqaa kanatti takki ijaartii dalagee itti fidaa takki humaa achi jetteetiin of dabbarta takki fira alaa qabaattee firri si gargaara ka kanarraa hafeeni dalagaan dheeraa dalaguu hin jiru yoo kana keessa biyya kanatti yoo jaartiin qabaanne yoo alaa fira hin qabaanne yoo olii gad onlaayinii kanarra yuutuubii kanarrallee haa taatu TikTok kanarrallee haa taatu daalarra gangarattee waa gabii wayii haa xiqqaatu argachuu hin dandeenye ciifteetuma duuta malee biyya kanatti akkuma biyyoota biraa Sumaalee Yaman kadhattee namni bishaan sii kennu hin jiru wallaahi sii galee waan kanatti abdiin asraggicee minaagiraachuu gaqqabee isinitti wanni himu rakkoo keessa jira as keessaa baasuu dhabuun dhimma keessan isinii galee namni halkan tokko waan nyaatee bulu guddaadha. Waan kana irratti osoo itti yaadamee. Yaa gaariidha. Mee daqiiqaa takka jalla jara keenya. Daqiiqaa takka waan gaariidha. Galatooma ulfaadha. Amma mee waan akkana haa goonu. Dhimmi ispoosaraa yeroo fudhata xiqqoo. Amma gargaarsa isaa kana bifa lamaan haa goonu. Bifa tokko akka emerjensiitti. Hatattamaan gurbaallee warraa dhukkubaa jiruuf haala inni keessa jiru kana ummata Oromoo paablikii kana hubachiifnee akkuma hubachiisaa jiru kanatti kaashaappii qopheessinee nami rabbi laaffiseef gargaarsa hatattamaa ka lubbuu isaa kana baraaruu danda'u ilmootanallee mana yaalaatti hin geeffachuu danda'u haala mijjeessinee gargaaruu itti fufuu. Kanammoo ispoosaraa keessan keessoodhaan wal taane isinillee asii abdeetii agartee walii kennaa waan irra geenye. Akkasitti haala saniin odeeffannoo Yaasiin gurbaa Kanadaa jiru haala ispoosara kan itti agartee argachuu danda'anis gargaarsa kan ammoo akkatti walitti qabuu dandeenyu namoota irraa walitti qabuu dandeenyu nu gargaaruu danda'an akkuma guruppii keessatti idaanee jirru kanatti guyyaa godhannee haala saniin irra jabeessine nuti keessan dalayna. Kaan ammoo paablikii kanarratti namuu kaashaappii qopheessine hatattamaan gargaarsa haa goonuufi jedha gabaabsati ulfaadha. Inni biraa sirriidha. Haganni wanni ispoonsarri kun ta'uuf innillee jiraatu qaba ilmillee jiraatu qaba dhugaadha. Biyya sanitti bari waan beekuu qabdan uummata keenya biyya sanitti Abdii Muktaar qofaa miti karakkata akkasitti beeka. Abdii Muktaar itti hammaatteeti. Seenii galaami itti hammaatteeti. Lubbuu isaatti ol ilma isaatti ol irratti taateeti kana beeka. Inni biraa immoo abbaan qarqaaruu barbaadan qarqaara. Abbaan hin qarqaarre as jala deemtanii pilis afaan hin banina. Bakka yoo waa godhuufii dandeettan godhaaf yoo hin dandeenye du'aa godhaafi yookaan immoo hin duune ati maalii hin duune akkana jettan dhaaba hin qoosina namni lubbuu ofiitiin hin qoosu nafsee ofiitiin hin qoosu. Bakka wanni fedhe waan fedhe haa uumamu waan fedhe haa ta'uuti. Namni qarqaaruu barbaadan qarqaara kan hin qarqaaru jettan isan hin galchuuti dhugee moo dhuguu baate du'ee moo du'uu baate keessaa bahaa dhimma keessanii miti kun ajandaa keessanii miti. Kanaafuu gara yaada kiyyaatti yoo deebi'u akkuma jaalalloon jedhe sanitti iluutti bilbila nu jalaa kaasuuti irra fana fakkaata. Kaaseen dhufa. Hin dhufa jedhee. Kaasee kaasee kaashaappiin qopheessinaa. Namni Noorz Ameerikaa kee jiru kaashaappii kanarratti ammuma. Waa'ee ispoonsaraa dhiisaa yeroo fudhataa sun amma yoo argame ammatti wanni ta'u hin jiruuti garuu amma. Hayyee mee amma akkana godha haasayaan guddifnu osoo doolaaruma kuma takka lamallee arginee fi mee warri amma kaashaappii ziizoo iluu keessaa warri kaashaappii qabdan abbaa rabbi laafiseef $50 yoo walitti darbineefoo. Kanuma. Jaalallo kaashaappii kan keematti asii eeggata taaksii irraan kaffalle ganaa on godhuufi. Okay. Kaashaappii kiyya ni eegallaadhe. Gargaarsi yeroo walitti qabnu yeroo hedduu karaa isarraan gargaarullee turre informaationa Abdii Muktaar guutumaan guutuu qaba. Ka Jamaal Goonaa Jamaal itti bilbila. Okay bilbil okay bilbil. Asuma taa'e miyuutii godhu bilbil. Warri kun waan dhiyaate malee hayyuu fa'aan dubbadha. Hedduu galatooma Aziizoo akkasuma obboleeyyan kiyya warri ammoo kana yaada kana dubbachaa turtan hedduu ulfaadhati.
dhugaa rabbitti waan hedduu nu gaddisiise waan hedduu nu rifachiise keessaa wanti taateen kaleessa ta'e sun dhugatti namni ilma tokkocha qabu biraa deemuu hin barbaadu eenyuu ta'ee jechuudha. Garuu gaafa rakkoon akkuma reefu Aziizuun obboleessi kiyya baanu humnaa ol sitti dabarte murtii kana kaattaa jechuudha. Kan akkasitti hubadhaa warroonni amantal takka reefas jala deemtii sabboontuu jimmaatti sadaqaa kadhachuudhaaf amma kana walitti qabdanii jetti. Koomentiin isaa amma sadaqaa warri rakkatettu nama rakkatettu agartee rakkoo beekuttu waa dubbataa jechuudha. Ati dhugaadha waan hin rakkatiniif kan haasofta jechuu barbaadetiin